الله 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 يا رحماني الله 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 يا رحماني موت من زلالم ديت ما أنكوني سمد دياني الله 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 يا رحماني الله 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 يا رحماني موت من زلالم ديت ما أنكوني سمد دياني بسم الله جئتي جلقبا درر مقاخي خناته جالوا درر ركون تنتون ده سينين بردر سيه الجنتي يا سمان نغرغارا ناتي تكياتي ربي خو هدرا كن فيكون دام بلان بات خره كنيتي أركجو تتافتشان جرا تهي جنان تاتي لالي إجان قرة أسيبك جلدون فونتاني را ميقا خبايسا تاري برديرا تاري ساتاتي هباء منصورا بكبدين بيتا سجيخ النمرة من ولينتهي خبان ديسني توتن خداني الله 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 يا رحماني الله 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 يا رحماني ثم الزلال تيتو أنقولي سوالن ياني السلام. I climb every mountain. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من عذاب النار وأدخلنا الجنة دار المتقين والأبرار واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام، أولا أحييكم بتحية أهل الجنة في الجنة وهاهي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردوفتوتا أورمو مسلم هردوفتن هندي كيستنيف كان بيرو كان هردوفتن bakka jirtanitti nageenna onne irraa mudda sinaa raqqabu siniin jechaa barnaamija keenya yookaan sagantaa keenya kan torbee irraa barannu seenaa sahaabota rasuula rabbii keessa jirra. Torbee taree seenaa sahaabota irraa warroota tanaan dura barataa turre hammas takkarraa haga sahaabaa 10 barachuu keenya ni yaadanna. Sahaabaa tokkorraa hamma 10 barannee jirra jechuudha. Sa'iid ibn Aamir al-Jumehiyyi irraa hamma eegasii 10affaanii Abdullah ibn Jahshi hamma achii barannee jirra. Usuu kutaa lammaffaatti hin seenne munaaqashaa yookaan wal yaadachiisuuf jecha sahaabota gartee baranne keessaa sahabii tokkorraa gaafii 5 sahabii lammaffaarraa 5 torbee taree sahabii 5 sahaabota 5 irraa gaafii 25 waliin laallee jirra. waliin eegasii gartee hordofnee jirra jechuudha. Guyyaa hadhaa ammoo deebii san hin deebifne hadhallee sahaabaa gartee 6ffaa irraa hamma gartee 10tti gaafii 25 qabadhee isiniif kalaahee jira. Kanaaf inshaallah hamma gartee dhumaatti nu hordofaa isiniin jechaa warroonni eegasii torbee gartee chare takka 2-3 warri baatanillee akkasumatti kunillee dabaltee isinii tahaa yoo rabbi fedhee waliigalatti gaafii 50 garteemtiin yeroo lamaa yoo dhoofne 100 warra 100 irraa 100 fidee warra 90 irraa 100 fidee fi akkasuma warra sadarkaa takka 2-3 haga 4-5 hordoftoota keenyaaf inshaallah maqaa kiyyaa fi maqaa Oromoo Muslim Miidiyaan gartee badhaasa qopheessinee fi jirra jechuudha. Gama gaafii kennaatti jabarra.
gaafii deebii gartee torbee hadhaa hin deebifna inshaallah bakka takka inshaallah isiniif deebifna eenyu akka garteetiin injifatelle eenyu akka qabxii bareeda fidelle inshaallah torbee dhufe walillaalla yoo rabbi fedhe haddaaf gama sahabii gartee jahaffaatti dabarra gaafii jahaffaadha kan guyyaa hadhaa takka jennee eegallaa yookaan 26ffaadha sahabii jahaffaa irratti namni sadarkaa jahaffaa gubbaa jiru akka abbaan gartee kitaabtichaa kaayetti haadha salamaati ummu salamaa namni hin beeyne hin jiru jechuudha ummu salamaa waan isiin taate takkarraa hamma dhumaatti hordofnee jirra kanaaf gaafii tokkoffaadha ummi salamaan gosa tamirraayi haati salamaadha gosa tamirraayi ummi salamaan radiyallahu anha wa ardaaha gosa tamirraayi ummi salama isiin gosa tamirraayi haati salamaadha gosa tamirraayi gaafii lammaffaadhatti yoo dabarre ummi salamaan radiyallahu anha wa ardaaha gaafa isiin makkarraa gama madiinaatti godaantu gaafa makkarraa gama madiinaatti abbaa warraa isiitti dhaqqabuuf magaalaa makkarraa makkatal mukarramaa irraa gara madiinatal munawwaraa deemtu maaltu isii mudate karatti maaltu isii mudate ummu salamaan rakkinna guddatu karaa irratti isii mudatee jira maali rakkinni sun wanni isii mudate sun maaliidha takka lama deebii gartee inshaallahu albaarii walumaan laalla jechuudha yaala ummu salamaa gaafa gartee biyya makkarraa makkatal mukarramaa irraa gara eegasii madiinatal munawwaraa gama garteetiin bakka rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam sahaabonni rasuula rabbii jirtuuf abbaa warraa isii jirutti gaafa deemtu sani maaltu karaa irratti isii mudate sadaffa gaafii sadaffaatti yoo dabarre haga ammaa seenaa ummu salamaa keessa jirra gaafii sadaffaadhaati ummi salamaan radiyallahu anha wa ardaaha eenyutu isii fuudhee gaafa isiin galchee makkarraa madiinatti deemtu ati intala nama jabaati kophaas hin dhiisu gurra kiyya eeggadha eega galcheetiin anaaf si rabbiin karaa irratti walitti make akkanas hin dhiisu jedhee namni isii fuudhee makkarraa madiinaa geessee kuulloo abbaa warraa kan kee gandasan keessa jira achi dhaqqabe jedheeni biraa deebee sun eenyu ummu salamaa gaafa isiin galtee godaansaaf makkarraa gama madiinaatti deemtu karatti argee namni isii galtee qabatee deemeeni madiinatal munawwara yookaan bakka rasuuli rabbii jiru san sallallahu alaihi wasallam bakka abbaa warraa isii jiru san kuulloo gandasan keessa jira abbaa warraa kan kee dhaqqabi jedhee achiin gahee of duuba makkatti deebi'e sun eenyu namni sun eenyu gaafii galtee inshaallah achuma irratti barreessitani akkasumaan koomentii jalatti gaafii barreessitan koomentii jalatti gaafii koomentii jalatti deebii jechuu kiyya soorii deebii achuma jalatti deebiftani achuma jalaa galtee eenyu akka galtee deebisa arganna jechuudha ummu salamaan gaafii sadaffaa gubbaa jirraa eenyutu gaafa isiin biyya makkaa irraa gama madiinaatti godaantu namni karatti isitti dhufee isii galtee qabatee madiinaan gahee ofirra deebi'e sun eenyu man haadha sahaabi namni sun eenyu maasha allah gaafii arfaffaadha abu salamaan radiyallahu anha
radiyallahu anhu Abu Salamaan radiyallahu anhu abbaa warraa isiiti garuun beeyna haadha manaa isiiti gaafa galcheetiin daarul aakiraa deemu dhuma gartee dubbii isaa yookaan jiruu addunyaa isaa wagguu garteetiin daangaa gartee subhaana wa ta'ala gama khaaliqaatti deemuufi kararra jiru ummu salamaa dhaamsawii dhaameef yaa haadha salamaa gaafan sibiraa gama khaaliqaatti godaane akkana jedhii du'aayi tanas kadhadhuu jedheeni du'aayin suni maal dhaameefi Abu Salamaan abbaa warraa isii bareedaan suni kan haati salamaa akkaan jaalattu suni kan eegasii garteetiini urga gaafa walitti dabalamaniitii diin isaaniitiif gamana ce'an suni gaafa gartee biraa gara daarul aakiraa deemu maal isii dhaame isiif maal dhaame seenaa irratti barannee jirra Abu Salamaan gartee dhaameefii jira duuba gartee dhaamsaa abbaa warraa isiillee fudhattee itti milkooftee jirti Ummu Salamaan itti milkoofte dhaamsi suni maali dhaamsi inni kaayee suni maaliidha inshallah irra deddeebitanii caqafachuu dandeettan jechuudha gaafii shanaffaadha seenaa Ummu Salamaa keessaa bayuuf jirraa gaafii shanaffaadha Ummi Salamaan haati salamaadha rabbirraa jaalatu gaafa rasuul rabbii sallallahu alaihi wasallam isii fuudhuuf isii gaafate isii fuudhuuf rasuul rabbii isii gaafate rakkinna qabdu irra rasuulaaf himtee jirti ani amala akkanaa qabaa jetteeni jirti rasuul rabbiitiin sallallahu alaihi wasallam wanni isiin rasuul rabbiitiin jette san keessaa takka dubbadhu takka qofa rakkinna qabdu irraa yookaan amala qabdu irraa rasuul rabbiitiif sallallahu alaihi wasallam takka lama sadi jettee himteefi jirti takka lama sadi jettee himteefi jirti wanni isiin rasuul rabbiitiif himte sun maal fa'a keessaa tokko qofa naaf barreessi yookaan tokko qofa naaf him jechuudha wanni garteetiin gaafii kana isinii fideef hagam gartee seenaa sahaabaa rasuul rabbii hordofne hagam eegas inshallah qayyabanne hagam keessaa fudhanne jecha affinne malee gama eegas inshallah seenaa keenya inshallah kudhanii tokkoffaarraa gartee inshallah itti fuufne jechuudha yeroo biraatiif adhaaf gaafiin akkanuma akka isin jajjabaattaniif gaafii isiniif finne seenaa haadha salamaa gaafii 5 asirratti xumurree gama gartee sahaabaa torbaffaadha Sumaama ibnu Usaal Sumaama ibnu Usaal radiyallahu anhu barannee jirra gaafii jahaffaadha seenaa galcheetiini Sumaamaa keessatti kan barannee dabarsine keessa gaafii jahaffaadha Sumaamaan gaafa makkaa dhufu biyya isaa irraa kahee gaafa makkaan dhufu maaliif makka seene gaafa gatee biyya isaa irraa kahee dhufu biyya isaa yoo amma isinii hime gaafii keessa waan jiruuf inshallah akkasini itti yaaddanii fi Sumaamaan gaafa gartee biyya isaa irraa kahu makkaan seene quba qabna maaliif makkaan seene wanni inni makkaan seeneef maal achii dalaguuf makkaan seene daldalaaf seene moo waan biraatiif seene moo akkuma gartee subhaana wa ta'ala ummanni tanaan dura gartee beeyti xawwaaf san barbaadaaf maaliif seene waan seeneef qabaa akkasitti jechuudha gaafii torbaffaadha qureeshni jechuudha gosti qureeshaa gaafa Sumaamaan ibnu Usaal makkaan seene inni nama gartee gosa isaa keessatti jajjaba namaati biyya garteetiin gosoota arabaa argamtu keessatti illee nama maqaa qabu nama gurra qabu nama dhageettii qabu bulchaa gartee biyya gosa isaati gaafa inni makkaan seene qureeshni itti yaatee kadhatti waa jetteeni wanni gartee
qureeshni yookaan kuffaarri qureeshaan tan makka keessatti yeroo san argamtu gorsite maaliidha akkam ta'e jetteeni waa'ee nabi muhammad irraa sallallahu alaihi wasallam akkaan gorsite akkaan itti dhaamatte wanni suni maaliidha dhaamsi jarri itti dhaamatte suni maaliidha yookaan ammoo gorsi jarri gorsite suni hoo maaliidha inshallah itti yaaddaa jechuu rabbuleeyyan kiyya seenaan sahaabota rasuula rabbii maashaallah nama booharsaa nama gooharsaa nama yaachisaa nama onnachiisa goota akka agartee sahaabaa rasuula rabbi sinaa taasisunullee akka rabbi haa godhu inshallah ni hawwina jechuudha ni kadhanna gaafii 8ffaadha seenaa agartee Sumaama ibn Usaal keessa jirra sahaabtichi qureesha irratti yeroo jalqabaatiif sahaabtichi qureesha irratti li'awwali marraa yeroo jalqabaatiif qoqqobbii diinaggeedha qureesha gosa qureeshaa irratti godhe eenyu sahaabtichi yeroo jalqabaatiif gosoota gachee gosa qureeshaa irratti warra rasuula rabbii ari'e san irratti yookaan warra gachee sahaabaa rasuula rabbiitiif rasuula miidhan san irratti qoqqobbii diinaggee irra kaahe eenyu qoqqobbii diinaggeedha isaan gubbaa kaahe eenyu sahaabtichi qureesha irratti yeroo jalqabaatii fi qoqqobbii diinaggee irra kaahe eenyu 9ffaadha seenaa isaa keessaa ba'utti jirra rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam gaafa Sumaamaa harka waraana sahaabaa isaatii fuudhe sahaabonni rasuula rabbii utubaa masgiidaatti Sumaamaa hidhuu quba qabna eega galchee argeen booda isaa booji'amee sahaabonni rasuula rabbii xaxxee utubaa masgiidaatti hiite maal godhaafii ture rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam bulii sadiif yookaan guyyaa sadiif rasuulli rabbii maal isaa godhe wanni rasuulli rabbii gartee subhaanahu wa ta'ala isaaf godhe suni maaliidha takka lama sadii guyyaa sadiinuu rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam Sumaamaa ibnu gartee Usaalii waa godheefi wanni suni maaliidha jechuudha gama galcheetiin 10ffaatti seenaa galchee seenaa Sumaamaallee asitti hobbaafnaa sadarkaa 7ffaa irratti barannee gaafii 10ffaadha sahaabtichi yeroo jalqabaatiif yookaan yeroo duraatiif لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك جئه تلبية مكان سين نمني يرو دراتيف در مكة سقلي إسا قرتي من مستو بريدو سنين ألفولي لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك جئ دمن مساء تلبيان مكان سين أينو يروج القباتيف حالا قرتي كفار قريشا إسا داوتون إسا لالتون معلومات نقبتي هم جرجتو تك هم قرتيتين قريشا قرتي دچين اتلبتو كفري قريشا جتشون ورى رسول ربي عليه الصلاة والسلام بيا إساياس بيا إسان باس إني أمو قرتي تلبيان قرتي حرم سيني تلبيان حرم سيني لبيك اللهم لبيك إنو نمنسوني
من هذا الرجل نمني سن اين صحابتك سن اين برني جرا جچودا اسك سابان يغتي غافي ساله غما غتي صحابه سديتفات سين صحابان سديتفا غتي سينا كنرت نتبارن ابي ايوب الانصاري أبا أيوب كان قص أنصار جتشورا بأيوب الأنصاري سينا بأيوب الأنصاري أكام بنر نجر جتشورا أكام بنر نجر يبو لينكيا سينا نساتي سينا قرتي صحابا قرتو قرانا منياتا أكام قرانا منياتا جتشورا سينا قرتي بأيوب الأنصار كيسا قافي شنقبنا قافي قرتي قراني تقفادا أبي أيوب الأنصاري إيست أوالمه أبي أيوب الأنصاري إيست أوالمه بيتمت أوالمه جغول يوكان دل وكم جلت أوالمه صحابة الرسول ربي إساء إيغسي قلته قلنا سديتم إلما أولي جهاده به كرت إبامي دوئي دامته جرا dhaamsa inni dhaammate sanillee rasuula dhaamsa inni dhaammate sanillee sahaabonni warri gachee isa wajjin jirani hoogganaan gachee waraanaatiif warri eegasii gachee gaafsan gachee isa waliin bobbayani dhaamsa gacheetiini abi ayyuub al-ansaari jaalallee rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam bakkaan geetteefi fuutee achitti awwaaltee gamma qabriin isaallee biyya san keessa jirti biyyi sun biyyatami yookaan ammoo gachee biyyatamitti awwaalame jogola kam jalatti awwaalame akkasitti inshallah himtan jechuudha yoo garteetiin maqaa jogolaallee yookaan maqaa dallawaallee wallaaltan biyya inni gartee keessatti awwaalame biyya abi ayyuub al-ansaariin keessatti awwaalame qabri abi ayyuub al-ansaariin eessa akka jirtu inshallah sumaan baranna jechuudha qarallee barannee dabarsinee jirra ayyuhal ikhwa quraanii lammaffaadha maqaan abi ayyuub al-ansaari eenyu maqaa isaa guutuu abi ayyuub al-ansaar maqaa isaa guutuu naaf barreessi maqaa abi ayyuub al-ansaari guutuu isaa naaf barreessi gaafii quraanii sadaffaadha رسول ربي صلى الله عليه وسلم من أبي أيوب الأنصاري باتي هقامي فتوره رسول ربي صلى الله عليه وسلم باتي أما مراسات كف من إسات رجرا إيغسي غجي صحابة رسول ربي مسجد نبوي إجارني دلغا مسجدات التلي من غجيتين دبرتوت سانيتي في إجارني جران ججولا سندرتي أبي أيوب الأنصارين من رسول من قتة إساخيسة هقام توره باتي هقاميف توره برني جرب لينكيا قافي قتتيني قراني أرففار أبي أيوب الأنصارين قاف رسول ربي صلى الله عليه وسلم أبي أيوب الأنصارين قاف رسول ربي تيف صاحبني رسول ربي أبان بكريتيف أما اللي قتتين أبا حفصة عمر بن الخطاب بيلي مناباسه رسول ربي الله عليه الصلاة والسلام بكسان تانساني اتلوفه مالتو منا اسم باسه جنان بيلتو منا نباسه اجتيني رسول ربي قرلافو نماتي هندن دين نمينو يا ساجد اقما من أبا أيوب يوكان قر من هذا أيوب الأنصاري في دي مال قل إف جراف أبي أيوب الأنصارين رسول ربي تف يوكان كيس موت إساء ور رسول ربي وجه انجر أبا بخري تف عمر بن الخطاب جرى رضي الله عنه لينش صحابة رسول ربي صني مال قل إف بأيوب الأنصارين فيجي akkas godheef maal godheef jaraaf guyyaasan jaraa beelayanii achi dhaqansaniif maal godhe sinii galaami maashaallah gaafii 15ffaadha
seenaa Abi Ayyuub al-Ansaari illee gaafii 5 qabnaa 5 asi keessaa baana jechuudha. Rasuulli Rabbii sallallahu alayhi wasallam gaafa Abi Ayyuub al-Ansaariin jaraaf akkas godhe sani borumtaanatti koottu jedheeni galata sii deebisaa borumtaanatti koottu jedheeni Abi Ayyuub al-Ansaari mana isaatti afeere Rasuulli Rabbii sallallahu alayhi wasallam maal isaaf kenne abbaa Ayyuubiitiif Rasuulli Rabbii maal kenneef yookaan haadha galchee Ayyuubiitiif ergaa akkamii kenneef Rasuulli Rabbii sallallahu alayhi wasallam Rasuulli Rabbii galata Abi Ayyuub al-Ansaariitiif borumtaanatti koottu jedheeni manatti yaamee waa kenneef wanni suni maali waa kergeef jechuudha waan jabduu kenneef Rasuulli Rabbii sallallahu alayhi wasallam inuyyuu gartee bira darbee dhaammate isinii galee akkana jedhen beeytanii mire hin beeytanii waan akkana jedhe akkasitti gartee inshaallah Rasuulli Rabbii isaaf maal kenneef gaafii 15ffaa sitti keessaa baana jechuudha seenaa Abi Ayyuub al-Ansaari gama gartee 9ffaa seenaa garteetiin baranne keessaa seenaa Amri ibnu garteetiin Jamuuh Amri ilma Jamuuh sahabticha garteetiin shanqarrisaa okkolaa dirree lolaa seene keessa jirra jechuudha kan miila takkaan jannata Rabbii kajeele argate kan ijoollee gartee isaa gartee ufafotti diriirsee dirree lolaa badho san keessatti shanqarrisaa seene milkaa'e keessa jirra amma gaafii garteetiini isarraallee gaafii 5 baafne gaafii 16ffaadha Amri ibnu Jaamaa gosa tamirraayi Amri ibnu Jaamaa yookaan Jamuuh gosa kamirraayi inni gosa kamirraayi sahaabaa beekamaadha namni kun gosa kamirraayi inni gaafii 17ffaadha Amru ijoollee dhiiraa hagam qaba ijoollee dhiiraa hagam qaba ijoollee dhiiraa isaan maraa dirree lolaatti yaase akkasin milkaa'een illee milkaa'e ijoolleen isaallee milkoofteef jechuudha sahabaan Rasuula Rabbii yatamannuuna jaannata Rabbii hawwan jaannata eega gartee seenanii ba'iinsi hin jirre san hawwan numartuu gartee jaannata Rabbii hawwinaa warra gartee dalagaan mul'isu Rabbi nu haa taasisu إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم إلى آخر الآية كان هون جنة ربي هون ياما قلتك يستندمنو وجولي هقم قبا إني عمرو جولي ديرا هقم قبا قافي قراني سديت فادا عمرو ibnu Jaamaa jechuudha taabonni inni gabbaru maqaan maali taabotawii gabbaraa ture ka ijoolleen isaa gartee azaa jalaa godhaa baate taabonni sun maqaan maaliidha taabonni beekamaan Hubalfaa Laatiif Uzzaaf Manaati kanniin keessaa tokko gabbara inni achi keessaa tokko gabbara yoo Hubalillee ta'e yoo Manaatillee ta'e akkasitti inshaallah keessaa kan inni gabbaru tokko gabbara kan inni gabbaru sun taabonni inni gabbaru sun maqaan isaa maaliidha zamana gartee bareentumaa keessatti jechuudha taabota kanaa wajjin gudda cinqii arge ijoolleen isaa ta imaanaan guutamte qaqal'ooni dhukkeetti baasaa baate taabota isaa halkan jalaa baafte Muncaan fuudhaan irraa dhiqaa bahee jedhan asii ilaala dhukkeetti baasan bakka chaafutti gartee darban bakka qoshaashatti maashaallah gaafii keessa jira wanni nuti aganne laa ilaaha illallah gaafii sila baafne gaafii gartee 19ffaa keessa jirra lola kam keessatti shahiidame lola kam keessatti wareegame lolli inni keessatti wareegame suni lolli inni keessatti shahiidummaa argate sun lola kami lola kam keessatti
tokko kosii jedhe kosii na yaadachiise kosii maashaallah kosii keessatti jalaa darbanii maashaallah deebii inshaallah walumaan garra jechuudha. amri ibnu jaamaa lola kam keessatti wareegame dalagaa ajaa'ibaa dalagee gaafsan dhiirummaa qabuufi onneen isaa jagnummaan isaa tallaayyee miti. kanaaf warri seenaa barreessu galtee fidanii seenaa isaa akka barannuuf nu barsiisanii jiran. nama miila tokkoon okkoluu bare namni miila lama qabu akkam ree obboleeyyan kee inni miila tokkoon jaannata rabbii hawwee jaannata rabbiitiif kahee jaannata galteetiin eega seenanii inna fil jannati maa laa aynun ra'a walaa uzunun sami'ati walaa khatara alaa qalbi bashar. kanaaf rasuuli rabbii inna sil'ata allaahi ilghaaliya meeshaan rabbii widdiidha meeshaan rabbii qaali jedha rasuuli rabbii salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi. meeshaa san jaannata rabbii san argachuuf shanqarrisaa dirree sanitti deemee wareegame. dirreen sun tami lola kam keessatti wareegame? gaafii garteetiin digdamaa jechuudha. saaba tokko narraa kee dhageette gaafii digdammaffaadha. ijoolleen gacheetiin amru taabota abbaa isaa gabbaru maal jalaa godhaa baate? taabota abbaan isaa gabbaru maal jalaa godhaa baate? akkam goote inshaallah ulbaarii asumarratti dhaamna. maal jalaa godhaa baate? sahaabaa gartee 10ffaadha kan dhumaa jechuudha. hagammaa sahaabaa 10 baranne nuti eega gartee seenaa gartee eegallee miidiyaa gachee oromoo muslim miidiyaa irratti sahaabaa 10 baranne 10ffaan abdallah ibnu jaashi abdallah ilma jaashi inshaallah ulbaari. 21ffaadha obboleettiin abdallah ibnu jaashin tan ergamaan rabbii fuudhe maqaan isii eenyu? obboleettiin abdallah ibnu jaash obboleettii abdallah ibnu jaash kan rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam fuudhe suni yookaan tan haadha muumintootaatiin beekamtu suni maqaan isii eenyu jedhamti? maqaan isii eenyu? gaafii 22ffaadha abdallah ibnu jaash radiyallahu anhu diin isaatiin yookaan amantaa isaatiin yeroo jalqabaatiif biyya tamitti godaane? yeroo jalqabaatiif biyya tam diin isaatiin seene? abdallah ibnu jaash radiyallahu anhu ardaaha liawwali marraa yeroo duraatiif amantaa isaatiin diin isaatiin sahaabota gartee murtaahee wajjiin biyya kam seene? biyya kamitti baqate? yeroo duraatiif abdallah ibnu jaash radiyallahu anhu diin isaa qabatee sahaabota murtaahee wajjiin biyya kam seene? biyyi eegasii sahaabaa rasuula rabbii yeroo duraatiif garteechiin ofitti qabde hin beekamti. biyyi sun biyya tami? inni yeroo jalqabaatiif sahaabaa rasuula rabbii warra murtaahee wajjiin biyya kamitti baqatani? biyya kamitti baqatani? gaafii 23ffaadhaati. yeroo jalqabaatiif sahaabtichi daanyaa mu'mintootaa jedhamee yaamame amiiril mu'miniina jedhamee yaamame eenyu? yeroo jalqabaatiif sahaabtichi amiiral mu'miniin jedhamee yaamame sun eenyu? daanyaa mu'mintootaa jedhamee yaamame sun eenyu inni? seenaallee galchee hoo kama isaa keessa jirra jechuudha. eenyu inni? deebiseeyyuu. gaafii 24ffaadha abdallah ibnu jaash sa'ad ibnu galcheetiin sa'ad ibnu waqqaas wajjiin usuu dirree lolaatti hin seenne
achi garteetiin sahabaa irraa kophaa achi bahanii du'aa'ii kadhatani rabbiin kadhatani Sa'adiif inni bar Sa'ad ibn Waqqaasii fi Sa'ad ilma garteetiin ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu dhiira sani kan karaa rabbii keessatti yeroo jalqabaatiif xiyya darbate san wajjiin Abdallah ibn Jaash usuu dirree lolaatti hin seeniin waa kadhatani du'aa'ii kadhatani Abdallah ibn Jaash maal jedhee kadhate akkamne godhi yaa rabbi gooftaa kiyya akkana na godhee kadhate kadhaan inni kadhate suni maaliidha gaafii 25ffaadha haga ammaa miidiyaa gachee Oromoo Muslim miidiyaa irratti seenaa sahaabaa rasuula rabbii hagam baranne hagamaffaa gubbaa jirra kun kameeqaffaati inshaallahu albaari torbee dhufu deebii isinii deebisaa warra tokkoof lama bayellee badhaasa isaanii bakka inni jirutti isaaf ergaa gama eegasii kutaa lammaffaatti inshaallahu dabarra hagasiif ammoo rabbinullee umrii haa dheeressu warra gartee nagayaa walitti deebi'ee diin rabbii gachee walirraa baratuuf walii facaasu rabbiin haa taasisuun jechaadha qophii kennaaf yookaan gaafii kenna kadhumaa ka guyyaadhaa sumarratti golaabnaa wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh